Inni jalqaba marsaa irraati yommuu jalqabnu inni jalqaba marsaa guyyaadha. Marsaa guyyaa. Marsaan guyyaa dilbata irraati eegala. Dilbata irraati eegala. Dilbata achi wiixata sana booda kibxata roobi kamisa jimaata sanbadura jedhee maatti deebi'a. Dilbatatti deebi'a jechuudha. Akkasitti naannaa ji'a argamsiisuudhaaf ji'a kennuudhaaf kanaatiin deddeebi'ee oola jechuudha. Jalqaba marsaa ji'aadha. Marsaa guyyaadha. Marsaan guyyaa kun dilbata irraa eegale torbaffaan maal ta'a jechuudha? Sanbadura ta'a. Torbaffaan sanbadura ta'a jechuudha. Inni kun ji'oota argamsiisuudhaaf kan fayyadamnudha. Inni lammaffaa marsaa ji'aadha. Marsaa ji'a. Marsaan ji'a aduutiin yeroo hundumaa 30 ta'a. Addeessaatiin garuu yeroo tokko 29, yeroo tokko 30 ta'a jechuudha. Aduutiin yeroo kamiyyuu meeqa? 30 ta'a. Addeessaatiin yeroo tokko 29, yeroo tokko 30 ta'a jechuudha. Addeessi ji'a tokko guutuu ifti, ji'a tokko immoo 29 ifti. Kanaafuu waggaatti yeroo 6 baddee addeessi. Waggaatti yeroo 6 baddee bulti jechuudha. Addeessi guutuu kan isheen iftu, guutuu kan isheen iftu tokkoffaa kan guutuu iftu jetti, guutuu iftu hirruu kan iftu immoo qabdi. Kanaafuu yeroo uumamte irraati yommuu eegallu eebila guutuu ifti isheen. Eebila. Hirruu kan isheen iftu immoo caamsaadha. Lammata irratti guutuu kan isheen iftu waxabajjiidha. Sadaffaa irratti kan isheen irriftu immoo adoolessadha jechuudha. Guutuu kan isheen iftu sadaffaa irratti hagayyadha. Kan isheen irriftu immoo fulbaanadha jechuudha. Inni arfaffaa guutuu kan isheen iftu onkoloolessadha. Kan isheen irriftu immoo sadaasadha jechuudha. Amma shanaffaa irratti kan isheen guutuu iftu muddeedha. Kan isheen irriftu immoo amajjii. Kan isheen guutuu iftu guraandhala. Kan isheen irriftu immoo bitootessadha jechuudha. Kanaafuu eebila, waxabajjii, hagayya, onkoloolessa, muddee, guraandhala guutuu ifti. Caamsaa, adoolessa, fulbaana, sadaasa, amajjii, bitootessa immoo hirruu ifti jechuun 29 ifti jechuudha. 29 guyyaa 29 qofa ifteetu baddee bulti jechuudha. Baddee bulti. Dhagaa ji'a kan jennu immoo isa kamidha? Yommuu jennu ji'a keessatti marsaa ji'aa keessatti waan baay'ee baranna. Marsaa ji'aa keessatti waan baay'ee baranna jechuudha. Amma fakkeenyaadhaaf dhaloota yookaan immoo sirna uumamaa uumamtootaatiin bu'uura kan taasifate yoo ta'e, Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam keessa kan bule bu'uura kan taasifate yoo ta'e, akkasumas immoo Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee kan ittiin ka'e bu'uura taasifate yoo ta'e, ji'a tokkoffaa kan ta'u maal ta'a? Maal ta'a? Ji'a tokkoffaa kan ta'u bitootessadha jechuudha. Bitootessi ji'a tokkoffaan bitootessa ta'a. Ji'a 19ffaan immoo guraandhala ta'a jechuudha. Kun maalidha? Seera uumamaa, sirna uumamaa yookaan seera uumamaa bu'uura yoo taasifate jechuudha. Seera uumamaa bu'uura yoo taasifate ji'a tokkoffaa kan jedhamu eenyudha?
Bitootessa ji'a lammaffaa kan jedhamu eebila, ji'a sadaffaa kan jedhamu caamsaa, ji'a arfaffaa kan jedhamu waxabajjii, adoolessa hagayya jecha deemeetu ji'a 13ffaa kan ta'u guraandhala ta'a jechuudha. Sakamarran deemee. Isa kana egaa ji'oota kan jennu immoo isaan kamidha isa jedhu keessatti, isa kamidha kan jedhu keessatti ji'oota lakkaawwannu keessatti addunyaan kan itti uumame bitootessa miti. Kan uumame bitootessadha. Gooftaan keenya garaadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam keessa kan bule bitootessadha. Kan fannifame bitootessadha. Du'a moo'ee kan ka'e bitootessa. Kan dhufu bitootessadha. Kana bu'uura kan godhanne yoo ta'an ji'a tokkoffaa kan ta'u maalidha? Bitootessadha jechuudha. Ji'a 13ffaa kan ta'u immoo guraandhala ta'a jechuudha. Fadhamti. Inni lammaffaa seera cuuphaasaa, sirna cuuphaasaa, sirna cuuphaa bu'uura kan taasifate yoo ta'e jiini tokkoffaa maalidha? Amajjiidha jechuudha. Ji'a 13ffaan immoo muddeedha jechuudha. Muddee ji'a 13ffaa ta'a jechuudha. Kun immoo 13ffaa ta'a. Inni kabiraa guyyaa Yohaannis lakkaawii Dimeexiroos bu'uura kan taasifate yoo ta'e jiini tokkoffaa inni fulbaanadha jechuudha. Ji'a 13ffaan qaammee. Israa'el gammoojjii keessatti ba'uusa uumama addeessa bu'uura kan taasifate yoo ta'e immoo ji'a tokkoffaa kan ta'u maalidha? Eebiladha ji'a tokkoffaa. Ji'a 13ffaan immoo bitootessadha jechuudha. Akkasitti kun ji'oonni warreen kun hundumtu jiru jechuudha. Bu'uura isaaniidha malee rakkoon qabsaaman qabu. Fakkeenyaadhaaf namni bitootessa irraatii eegalanii biyyoonni lakkaawwatan bu'uurri isaanii maal jedhamu jennu uumama sana bu'uura taasifatanidha jechuudha. Akkasumas immoo namoonni waqtiin amajjii ji'a tokkoffaa taasifatan immoo cuuphaasaa bu'uura taasifatanidha jechuudha. Fulbaana kan jijjiiran immoo elata Yohaannis jechuun Yohaannis guyyaatti qabamee aarsaa ta'e sana. Kiristoos immoo Yohaannis erga aarsaa ta'e erga qabamee boodamte barsiisuu kan jalqabe. Kiristoos Yohaannis bara ture sana gannatti bara 5,500 fakkeessan. Ifa booqa birraa fulbaana irratti jiru immoo wangeela mootummaa Waaqayyootti fakkeessuudhaan immoo fulbaana tokkoffaa ji'a tokkoffaa jedhame ji'a 13ffaan immoo qaammee ta'a jechuudha. Israa'eloonni gammoojjiitii Gibsiitii kan itti ba'an addeessi kan itti uumame ifoonni hundumtuu kan itti uumaman bu'uura kan taasifanne yoo ta'e immoo eebilli ji'a tokkoffaa ta'a ji'a 13ffaa immoo bitootessatu ta'a jechuudha. Inni kabiraa ji'a keessatti yommuu ilaallu jiini wal fakkaatan jiru guutummaa guututti. Ji'a wal fakkaatan guutummaa guututti jiru jechuudha. Fakkeenyaadhaaf kan wal fakkaatu jechuun 30 isaa guutuu kan wal tokko ta'anii ji'oota meeqatu jiru? Ji'oota 6tu jiru jechuudha kan wal fakkaatan. Isaan kunis kan wal fakkaatan maaliif maal jedhamu jennu fulbaanaa fi kan wal fakkaatan wal fakkaatus. Tokkoffaan fulbaanaa fi eebilli wal fakkaata. Fulbaanaa fi eebilli wal fakkaata. Fulbaana beekne jechuun eebilaatiin beekna jechuudha. Fulbaanni tokko bara 2017 meeqa ture? Yoom ture? Roobii ture miti ture? Eebilli tokkos roobiidha jechuudha. Fulbaanni 30 kamisadha. Eebilli 30 kamisa ture jechuudha. Inni dhufu immoo fuuldura keenya immoo kan bara 2018 immoo fulbaanni tokko maal ta'a? Maal jira? Kamisa miti ture? Eebilli bara 2018 maal jechuudha? Kamisa. Fulbaanni 29 kamisadha.
eebili 29 kamsa fulbaanni 30 jimaataadha. eebili 30 bara 2018 maal ta'a? jimaata ta'a jechuudha. Wal fakkaata warreen kun jechuudha. Fulbaanaa fi eebila lammaffaan onkoloolessaa fi caamsaa isaan kunis wal fakkaatu jechuudha. sadaffaa irratti sadaasaa fi waxabajjii muddee fi adoolessa amajjii fi hagayya ja'affaa irratti guraandhalaa fi qaammee jechuudha. Amma eenyuuf eenyutu wal fakkaatan? Amajjii fi hagayya miti ree? Har'a meeqadha guyyaa? 20 kun maarraa oolee? Kibxasarraa oolee miti ree? Kibxanni kun guraandhalli 20 maarraa oolee ree? Kibxasarraa oolee jechuudha. Ni darbate. Hagayya jechuudha. Hagayya amajjii. Hagayyi fi amajjii wal fakkaata waan ta'eef har'a 20 kana akkuma arganne bor immoo 21 maala roobi akka argannu ana amajjiis roobi irra oole jechuudha. Astariyoon roobi irra oolte turte jechuudha. Bara darbe wal fakkaataadha warreen kun wal fakkaatu jechuudha. Garuu bitoota isaatiin kan fakkaatu hin jiru. Bitoota isaatiin kan fakkaatu hin jiru jechuudha. Abadi kun isaan kun warreen kun ji'oota wal fakkaatanidha. Warreen kun guraandhalaaf qaammee ji'oota wal fakkaatan jechuun 30 isaanii wal fakkaatu jechuudha. Fulbaana beekneenyaan eenyutu hin beekne? Hunda kana hunda beekne miti. Fulbaana beekne jechuun eebila beekne jechuudha. Onkoloolessa beekne jechuun caamsaa beekne jechuudha. Sadaasaa beekne jechuun waxabajjii beekne jechuudha. Muddee beekne jechuun adoolessa beekne jechuudha. Amajjii beekne jechuun hagayya beekne jechuudha. Guraandhala beekne jechuun qaammee beekne jechuudha. Asii gubbaa irraa immoo qaammee beekne jechuun guraandhala beekne jechuudha. Hagayya beekne jechuun amajjii beekne jechuudha. Adoolessa beekne jechuun sadarbe muddee beekne jechuudha. Waxabajjii beekne jechuun sadaasa beekne jechuudha. Akkasumas caamsaa beekne jechuun onkoloolessaatiin beekne jechuudha. Eebila beekne jechuun fulbaanaan beekne jechuudha. Asis gara boodatti fuuldurattis deemne akka salphaatti bara ji'a niphannu jechuudha. Maal ture inni dhiphachuu nu barbaachisu jechuudha. Kana beekne har'aa qabdeen rakka inni dhiphatanii miti. Amma fuuldura keenyatti waa karoorfachuu barbaadan kanaatiin salphaadha jechuudha. Kanaafuu ji'oota wal fakkaatan kanadha jechuudha. Ji'oota bormaataatiin wal argan immoo ji'oota bormaata wal argan immoo bormaata wal argan boromtii jechuudha yookaan fakkeenyaadhaaf buleessaa jechuudha. Fakkeenya har'a miti ree bormaan har'aa bor waan ta'edha. Buleessaatiin kan wal argan immoo eenyu feenyudha yommuu jennu isaan kun immoo ji'a 9tu jiru. Bormaataatiin yookaan immoo maagisti seenu sana jechuudha. Haallaa tontaan bormaata. Boramtii isaa kan wal argan jechuudha. Boramtii yookaan immoo maagisti kan jennu saanitaa jedha giizinsa. Maagistiitiin yookaan immoo boramtii isaatiin immoo kan wal argan immoo ji'oota meeqatu jiru? 9tu jiru jechuudha. 9tu jiru. Inni tokkoffaa fulbaanaa fi amajjii. Fulbaanaa fi amajjii fakkeenyaadhaaf kan bara 2017 fulbaanni tokko maarraa oolee bormaanni roobii maalidha ree? Amajjiin immoo kamisa galaa jechuudha. Boromtaa wal argan fakkeenyaadhaaf bara 2018 fulbaanni tokko maarraa oolee kamisa bormaanni kamansaa jimaata waan ta'eef amajjiin bara 2018 jimaata dha jechuudha. Akka salphaatti tuma dhiphatiin hojjenne jechuudha.
amma salphachaa jirti. Eeshi inni lammaffaa onkoloolessaa fi guraandhala dubbachuun hin danda'amu achitti. Kan isin galleeroo gaaffii qaba. Kanaafuu fulbaanni bara 2017 maal ture fulbaanni tokko? Maanni onkoloolessi tokko? Jimaata miti dha? Bormaanni jimaata qidaamee waan ta'edha. Guraandhalli bara 2017 maal ture? Qidaamee kan sanbata dura jechuudha. Inni bara 2008 immoo 18 immoo fulbaanni jimaata argateeti. Maanni kamis argateeti. Maanni onkoloolessi ammoo maal ta'a? Sanbata dura ta'a. Onkoloolessi sanbata dura miti yookaan qidaamee. Kanaafiyyuu bormaanni qidaamee immoo dilbata waan ta'eedhaaf onkoloolessi bara 2018 guraandhalli tokko maarraa oola jechuudha. Sanbata yookaan dilbata irra ta'a jechuudha. Dilbata akkuma salphaatti jechuudha. Kun immoo bormaataatiin kan wal arguudha jechuudha. Sadaffaa sadaasaa fi eebilatu maal taatan eebila miti mana. Sadaasaa fi bitootessa maal taatan? Guraandhalli bitootesseettu eebilettu haa baduuti kun. Sadaasaa fi bitootessi boramtii isaa wal argaa jechuudha. Arfaffaa muddee fi eebila. Argama. Muddee fi eebilli wal fakkaataa jechuudha. Shanaffaan amajjii fi caamsaa. Ja'affaa guraandhalaa fi waxabajjii. Inni torbaffaa bitootessaa fi adoolessa. Sadeetaffaan eebilaa fi hagayya. Salgaffaaf inni xumura caamsaa fi qaammee jechuudha. Eeshi aga isaan kun immoo boramtii isaa yookaan immoo bormaata maagistii wal argu jechuudha. Fulbaanni guyyaa oolee bormaanni isaa amajjiidha. Onkoloolessi guyyaa oolee boramtiin isaa guraandhaladha. Onkoloolessi guyyaa oolee boramtii isaa jechuudha. Sadaasa guyyaan oolee boramtiin isaa bitootessa jechuudha. Muddee guyyaan oolee boramtiin isaa eebiladha jechuudha. Amajjiin guyyaa oolee boramtiin isaa caamsaa ta'a. Guraandhalli guyyaan oolee boramtiin isaa waxabajjii ta'a. Bitootessi guyyaan oolee boramtiin isaa adoolessa ta'a. Eebilli guyyaan oolee boramtiin isaa hagayya ta'a. Caamsaan guyyaan oolee boramtiin isaa qaammee ta'a jechuudha. Qaammeen hanga 5 hanga 6 hanga 7 isheen jirtu sana jechuudha. Ishee jirtu sanadha. Ji'oota kana fakkaatantu jiru jechuudha. Kan akka salphaatti ji'oota akka salphaatti beekuu kanuma hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu marsaan ji'a ishee kana balleessine asitti tokkoffaan marsaa guyyaa, lammaffaan marsaa ji'a, sadaffaan marsaa waggaa.
waggaa. Waggaan immoo waggaa tokko jechuun aduutiin waggaan tokko waggaan tokko aduutiin meeqadha? Guyyaa 365 keekroosii 15 kaaliitii 6dha jechuudha. Aduutiin guyyaa tokko jechuun guyyaa 365 keekroosii 15 kaaliitii 6dha. Addeessaatiin immoo guyyaa 354 keekroosii 22 kaaliitii 6. Urjiileetiin guyyaa 364dha. 364dha. Waggaa tokko inni kan waamu kanadha jechuudha. Aduutiin guyyaa meeqa? Guyyaa 300 nagaamu sagaleen keessan bicha keekroosii kaaliitii 6. Addeessaatiin maannoo urjiileetiin 364 jechuudha. Aga addeessaa fi aduu gidduu garaagarummaa meeqatu jira jechuudha? Garaagarummaa guyyaa 11tu jira jechuudha. Garaagarummaan guyyaa 11 kun waggaa 5,500tti guyyaa meeqa dabalate jechuudha? Sila hirristanii garuu bira geessaniittu aduu fi addeessa gidduu garaagarummaa jiru bira geessanii 5,568 fi 10 guyyaa 9 yommuu jennu garaagarummaa maaloo meeqattanii bira ga'uu qabdu. Beekeen jallisanii irra dhala. Meeqa argattan? Waggaa 168 fi 10 guyyaa 9 dursite jechuudha. Kamitti? Waggaa 5,500 amma kana dursite addeessi. Maaliif jechuudha? Aduun isa guddaatu dafee dursa miti yeroo tokko yeroo baay'ee yeroon barsiisu dogongora akkasitti uumama namoota biratti jechuudha. Waggaa namni aduutiin jechuun waggaa tokko jijjiiruudhaaf waggaa 365 lakkaawwata jechuudha. Addeessoo guyyaa 365 lakkaawwata. Addeessoo kanaafuu maal taate ture? Hin dursite jechuudha. Fakkeenyaadhaaf yoom jenneera 18 gara 19tti kaleessa maal taate? Addeessi fulbaanaa baafatteetti kan jenne kanaadha. Dursaa deemti isheen jechuudha. Ganaa addeessi aduun immoo ganaadha. Kanaafuu isheen kun walitti qabamte waggaa 5,500tti waggaa 168 ji'a 10 guyyaa 9 dursite jechuudha. Asitti immoo bara kakuu haaraatti immoo waggaa 61 ji'a 11 guyyaa meeqa? 3 dursite jechuudha. Addeessatu dursa qaba. Fakkeenyaadhaaf aduun bara isa jijjiirachuudhaaf guyyaa meeqa lakkaawwata? 65 lakkaawwata. Addeessi immoo kamtu dafeetu bira gaara? Addeessatu jechuudha. Gananni kun guyyaa meeqa ture? Guyyaa 11 dursaa jechuudha. Waggaatti ganaa isheen guyyaa meeqa dursaa deemte? 11 dursaa deemte jechuudha. 11 kun walitti qabamte kan sin ajaa'ibu jechuudha. Waggaa 19tti
waggaa 19tti ji'a torba dursiti addeessaati aduun addeessaatiin jechuudha. Addeessi aduutiin waggaa torba dursiti. Waggaa akka bitaa san hin galle immoo 228tti immoo waggaa torba dursiti addeessi aduutiin jechuudha. Isheen kun walitti qabamte 11 jechuudha. Akka bitaa san hin galle amma callisaa ishee kana qabadda. Garuu waggaa jennu marsaa waggaa yommuu jennu marsaan ji'a marsaa waggaa kennuudhaafidha faayidaan isaa jechuudha. Kanaafuu waggaatti yeroo ja'a baaddiin jennee jaayirti qaammeen shan immoo aduurraa argamte. Sana immoo qaammeen eessaatti dhufe maaliif 5 ta'a maaliif 6 ta'a maaliif 7 ta'a kan jedhu waliin ilaala. Kanaafuu aduutiin waggaa tokko jechuun guyyaa 365 keekiroosii 15 fi kaaliitii 6 turte jechuudha. Isheen kun keekiroosiin 15 kun waggaa 4tti guyyaa tokko fiddeetu isheen kun 66 taate jechuudha. Isheen kun immoo kaaliitiin 6 kun immoo waggaa 6tti walitti qabamtee guyyaa tokko taateetu waggaa 6tti immoo qaammeen 7 taate jechuudha. Isa kanan baranna bakka satti. Eeshi kanaafuu addeessaatiin immoo waggaa tokko jechuun 354 dha jechuudha. Keekiroosii 22 kaaleetii 6 ofirraa qabdi jechuudha. Urjiin immoo guyyaa 364 dha jechuudha. Qaammee shanaffaa isheen kan isheen hin bulchine urjii gurguddoo waqtiilee bulchan meeqatu jiru? maal jedhamu? Darsee basaatti yommuu dubbannu Milkeel, Helmel Malik, Birkeel, Naareel warreen jedhaman kun guyyaa 91 hirmaatu. 91 baay'isuun 4 meeqadha? Kunas jira ko maal taate? 364 ta'a. Qaammee shanaffaa eenyuun isheen bulchu? Elata Miriyaan guyyaa filatamte, elata Madaanit guyyaa qorichaa fayyina argame, elata Sanbat guyyaa boqonnaa jedhamte jechuudha. Bakka isaatti ilaalla sagan. Kanaafuu marsaan waggaa immoo aduuf addeessaatiin jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Inni arfafa marsaan waggaa immoo maal kennuudhaafidha yommuu jennu marsaa abaqteedha jechuudha. Marsaa abaqtee kennuudhaafidha. Marsaa abaqtee marsaan abaqtee waggaa 19. Waggaa 19. Waggaa 19tti aduu fi addeessi adda walirraa erga bahanii booda bakka tokkotti taraa yookaan immoo wal kan itti arganidha jechuudha. Wal arguu jechuudha. Guyyaan kun ba'aan hohoot jedha. Balbala tokko irratti taraa argu jechuun wal qixa lakkaawwachuu jalqabanii sana booda adda isaanii deemu jechuudha. Adda isaanii deemu. Kun amma adda deemu kanadha jechuudha. Waggaa marsaan abaqtee waggaa 19 dha jechuudha. Inni shanaffaa marsaa aduudha. Aawuda tsahaay kan jedhu marsaa aduudha. Marsaan aduu waggaa 28 dha. Waggaa 28tti wangeelaa fi guyyaa isa toora argama. Wangeelli isaa Maatiyos, guyyaan isaa immoo roobiidha jechuudha. Marsaa jedha aduun isaa jira abaqtee aduutu argama. Aduun kan isheen uumamte roomii waan ta'eedhaaf jechuudha. Inni ja'affaa marsaa cufinsaadha. Abaqteen waggaa 19 jenna. Waggaa 19 tokko jechuudha. Waggaa 19 isaa tokko jedhama. Aawuda abaqtee yookaan marsaa abaqtee jedhama jechuudha. Fakkeenyaadhaaf guyyaan torba maal jennee? Marsaa aduu guyyaa inni bitara. Ji'oota 12 immoo marsaa ji'a jennee.
akkasumas immoo waggaa guyyaa 365 immoo marsaa waggaa tokko namni waggaa tokko guutuudha guyyaa 30 guyyoota amma sana guutuu qabu ture akkasumas immoo marsaa abagte jechuudha waggaa meeqa guutuu qaba dhimma waggaadhaan lakkaawwataa jira waggaan 19 maal jedhama marsaa abagte tokko jedhama 19 gaafa guutuu abagte tokko ta'e jechuudha marsaa 19 guutuu abagte tokko guute 19 immoo abagte tokko guute waggaa 19 kanatti immoo maaltu ta'a yommuu jennu aduu fi addeessatu balbala tokko irratti wal argu balbala tokko irratti wal argu jechuun akkaataa uumamanitti jalqaba walqixa lakkaawwachuu jalqabu jechuun waggaa 19tti ji'a 7 dursiteetu aduun walqixxaatanii jalqabatu ammas 19 dursiteetu ji'a 7 dursiteetu walqixa jalqabachuu walqixa jalqabu jechuudha. Marsaan aduu yookaan immoo awuda tsahaay kan jennu immoo waggaa 28 dha. Waggaa 28 tokko jedheetu marsaa aduu jedhama jechuudha. Hundi isaanii kun faayidaa qabu keessa gallee immoo baran nama 28 waggaan 28 kaaba sababa waggaa 28tti wangeelaawii fi guyyaatu deebisanii wal argu jechuudha. Bara kana kan wal arge guyyaan isaa wangeelaawii isaa sirriitti deebi'ee kan wal argu keessumaatii Maatewosiif Roobiin kan isaan wal qunnaman yoomina waggaa 28 yeroo waggaa 28 yeroo tokko. Eeshi inni jaaffaa marsaa cufinsaadha awuda maayitan akka kitaabota baay'ee isaa warreen dubbisan ta'an kolfa dhutu jira baay'ee kolfa baay'een kolfa kitaabicha gaafa dubbisu jechuudha. Marsaa cufinsaa kana marsaa chaappaa jedhanatti fakkaata. Maayitam jechuun afaan Oromoo harfaa miti. Kana dhaabida kaleessa kan walitti dubbachaa oolle nam tokko kitaaba dubbisu barreessuutiin isaan dura maal gochuu qaba? Beekuu qaba jechuudha. Hubachuu qaba. Amma kitaaba kaleessa waliin turre irratti sa'aatii tokkotti jedha kalannaa 12 keessa sa'aatii tokkotti. Jedhanni kun maal hayyoonni deebisaniitu sirreessu jechuudha. 12 ta'a jechuudha. Umarratti immoo sa'aatii 11tti jedhu immoo 12tti jedhee kaa'a jechuudha. Waan akkasii kun caallisnee akkuma argannetti osoo nu bateen otoo hin baratiin dhiigni hootee rakkoodha jechuudha. Kanas kana irratti dubbi argeera maal jedha marsaa chaappaa jedha jechuudha. Awuda maayitam waan jedhudha. Maayitamiin chaappaadha miti kan beeku. Miti garuu giizin haatama bihin haatama bihin fassama carrasa kattata. Haatama jechuun cuufee raawwate xumure jechuudha. Kanaafiyyuu marsaa cufinsaa kan jenne kun waggaa 76 76 kun 76 sun torbi bashaniif 32 ta'a yeroo torba naanneetu marsaa kana cufee waan nuu kennuudhaaf marsaa cufinsaa jedhameera jechuudha. Waggaansaa marsaa cufinsaan kun waggaa meeqa? Waggaa 76 marsaa cufinsaa tokko jedhama jechuudha. Waggaa 76 immoo maaltu ta'a yommuu jennu wangeelaawii fi abagteetu wal arga. Wangeelaawii fi abagteen waggaa 76 yeroo tokko wal argaa jechuudha. Wangeelaawiin isaa Yohaannis abagteen isaa 18 dha jechuudha. Wangeelaawiin isaa Yohaannis kan ta'u abagteen isaa 18 kan ta'u waggaa meeqattidha? Waggaa 76 yeroo tokkodha jechuudha. Waggaa 76 dha jechuudha. Wangeelaawi Yohaannis abagteen isaa 18. Inni xumuraa marsaa lakkaawii jedhama. Lakkoofsaa kan lakkaawii jedhama. Inni kun immoo waggaa 532. Waggaa 532. Waggaa 532 dha jechuudha. Dhagaa marsaa lakkoofsaa kan lakkaawii. Marsaan guyyaa marsaa ji'a argamsiisuudhaaf. Marsaan guyyaa marsaa ji'aa kennuudhaaf. Marsaan ji'aa marsaa waggaa kennuudhaaf. Marsaan waggaa marsaa abagtee kennuudhaaf. Marsaan abagtee marsaa aduu kennuudhaaf. Marsaan aduu marsaa cufinsaa kennuudhaaf. Marsaan cufinsaa marsaa abagtee kennuudhaaf fayyada jechuudha.
Kana jechuun fakkeenyaadhaaf haa ilaallu. Inni kun beekamaadha. Agasitti beekamaadha miti dha. Agasitti beekamaadha. Agasitti beekamaadha miti dha. Warri kun lama maal nu fayyadu yommuu jennu marsaan abaktee meeqadha? Marsaan addeessaa 28 baay'isuu 19. 9 baay'isuun 8 lama barreessine 7 qabna. 9 baay'isuun 2 18 7 25 isaa barreeffannaa jechuudha. Tokko baay'isuun 8 tokko baay'isuun 2 lamni 5 da'uun 8 tokko qabna. Meeqa? 2 4 tokko mudaan meeqa ta'e? Maal nuu kennere? 9 nuu kenne jechuudha. Bashaniif 32 marsaa lakkoofsaa kan nuu kenne jechuudha. Marsaan cufissaa moo inni deebisnee immoo 19 baay'isuu 4 yeroo 4 deddeebi'ee booda 4 baay'isuun 9 jaabarreessine 4 baay'isuun tokko 4 fi 3 70 deebisee marsaan abaltee kun maal nuuf kennere? Marsaa cufissaa nuu kenne jechuudha. Marsaan cufissaa kun immoo maal jenneere? 7 baay'isuun 6 hundumtuu kana nuu kennuudhaaf deemu kana dhalli guddaan. Marsaan lakkoofsaa kun kan jedhamu jechuudha. Waggaa 332 immoo maal ta'a yommuu jennu wanta sadiitu wal argaa jechuudha. Wanta sadiitu wal arga. Isaan kunis wangeelaawii abbaa wangeelaa guyyaa fi abakteetu wal argaa jechuudha. Abakteetu wal arga. Isaan kun sadan wal argu jechuudha. Abbaan wangeelaa Yohaannis, abakteen 18 guyyaan isaa wiixata. Isaan kun waggaa 532 yeroo tokko wal argu jechuudha. Marsaan kun marsaan lakkaawii kun alboo abakteetiin abakteen bara hin jirretti bara abbaa wangeelaa Maatiyoos kibxata jalqabeetu bara abbaa wangeelaa Yohaannis wiixata abakteen isaa 18 yommuu jedhu immoo xumuraa jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Isaan kun maalidha? Marsaawwan 7 jiranidha jedhu. Marsaa lakkoofsaa 332 bashaniif 32 wangeelaawiin Yohaannis guyyaansaa abakteensaa 18 guyyaansaa wiixata jenne. Inni kun immoo yoom jalqaba yommuu jennu abakteen bara hin jenne yookaan alboo 0 bara ta'etti abakteen wangeelaawiin keenya immoo Maatiyoos bara ta'etti guyyaan keenya immoo wiixata kibxata bara ta'etti jalqabeetu kanatti xumuraa jechuu keenyadha. Inni kabiraa safartoodha. Ammoo safartoos 7 qabna miti dha. Safartoon keenya immoo saadisiit tokkoffaan saadisiitti karaa gara guddaatti amma dubbisnu saadisiit inni lammaffaa haamisiit inni sadaffaa raabi'iit inni arfaffaa kaali'iit tokkoffaan saadisiit lammaffaan haamisiit sadaffaan raabi'iit arfaffaan kaali'iit shanaffaan keekiroos saadisiit haamisiit raabi'iit ifamas kanatti arfaffaarratti saalisiit raabi'iit jettanii saadisiitii inni gurbamaan taphata. Inni shanaffaa kaali'iit inni ja'affaa keekiroos inni torbaffaa guyyaadha jechuudha.
xiqqaarraa gara guddaatti yommuu waamnu tokkoffaa saadisiit, inni lammaffaa haamisiit, inni sadaffaa raabi'iit, inni arfaffaa saalisiit, inni shanaffaa kaali'iit, inni ja'affaa keekroos, inni torbaffaa guyyaa jechuudha. Guyyaa jechuun sa'aatii 24 jechuudha. Amma afaan Oromootti irra kan dhagame. Afaan Ingiliziitti amma elet jechuun sa'aatii 24 dha. Maal jechuun guyyaa isaa sa'aatii 12 dha. Lalit jechuun sa'aatii 12 dha. Yoo maal jenna? Guyyaa isaa kana maal seennu maal jenna? Sa'aatii 24 isaa maal jenna? Halkan irraa halkan jenna. Sa'aatii 24tti maal jenna? Guyyittii ishee kana immoo maal isheen kana maal jenna? Amma adda baasin tulfaata jechuudha gammaan akkasii kun. Yoo obsatame akkasitti kun kana jedhama deemee malee namni dubbisee hubachuu kan hin dandeenye akkasii kun. Eeshi isaan kun immoo saadisiitiin 60 yommuu guutu 60 yommuu guutu maal ta'a? Haamisiitii ta'a jechuudha. Haamisiitii ta'a. Haamisiitiin immoo 60 yommuu ta'u raabi'iitii ta'a. Raabi'iitiin 60 yommuu ta'u immoo 60 yommuu ta'u immoo saalisiitii ta'a nama. Saalisiitii ta'a. Saalisiitiin immoo 60 yommuu ta'u kaali'iitii ta'a. Kaali'iitiin immoo 60 yommuu ta'u kaali'iitiin keekroosii ta'a jechuudha. Keekroosiin 60 yommuu guutu immoo 60 yommuu ta'u guyyaa ta'a jechuudha. Sa'aatii 24 guyyaa ta'a. Akkas ta'a jechuudha. Hariiroon jiru gidduu isaanii 60 jechuudha. Warreen kun immoo safartoo keenyadha jechuudha. Warreen kun hundi isaanii safartoodhaaf nu fayyadu. Kan ittiin safarruudha jechuudha. Guyyaan kun ammas kana ta'e, halkan kun ammas ta'e jechuudha. Warreen kana ittiin safarraa jechuudha. Kanaaf guyyaa xiqqoo yommuu jennu amma nuti akka addunyaatti amma eessaatti deemaa beektu guyyaan jira. Kun daqiiqaadha. Kun sekoondiidha. Kun maayikiroo sekoondiidha. Amma kanatti qofaadha addunyaan kan lakkaawwatu. Amma ishee kanatti qofa. Nuti garuu sarraatii booda maal qabna? Raabiitii qabna, haamisiitii qabna, saadisiitii qabna, saabiitii iyyuu qabna. Xixiqqoo warreen dhaan kun jechuudha. Kanaafuu saadisiitiin 60 yommuu gootu haamisiitii ta'a. Haamisiitiin 60 yommuu gootu kaali'iitii raabiitii ta'a. Raabiitiin 60 yommuu gootu saalisiitii ta'a. Saalisiitiin 60 yommuu gootu kaali'iitii ta'a. Kaali'iitiin 60 yommuu ta'u keekroosii ta'a. Keekroosiin 60 yommuu gootu immoo guyyaa tokko ta'a jechuudha. Guyyaa tokko jechuun sa'aatii 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu karaa gabaabaatiin keekroosiin tokko daqiiqaa 24 ta'a. Daqiiqaa ta'a. Keekroosiin tokko daqiiqaa 24 ta'a. Kaali'iitiin tokko sakandii 24 ta'a. Sekoondii ta'a. Saalisiitiin tokko maayikiroo sekoondii ta'a jechuudha. Guyyaa ta'uudhaaf keekroosii meeqa ta'uu qaba? 60 jechuun 24 miti ture? Sa'aatii 24 immoo 60 dha. Keekroosii 60 sa'aatii 24. Keekroosiin tokkotti meeqadha? Baay'isuudha kohee kunoo 24 miti ture? Daqiiqaan tokko keekroosiin tokko erga akkas ta'eeti 60 isaa meeqadha jettanii 60 baay'isu. Kanaafuu meeqa ta'a? 0 nufti 4 baay'isuun 6 4 barreessine 2 qabna miti ture? 2 baay'isuun balamaaf
Mana baaf mana kudha lamaaf lama kudha afur kun daqiiqaa darbee gara isaatti jijjiira. Dhibba tokko kuma tokko dhibba afuriif afurtama yeroo zeeroo kanaafuu yeroo meeqa mana lama yeroo meeqa kanaafuu ammoo keekroosiin jaatamu guyyaa tokkodha sa'aatii 24 keekroosiin jaatamu keekroosiin tokko immoo meeqa ishee tokko beektanii dhaabaa keekroosiin tokko meeqa dha gara daqiiqaatti yommuu jijjiiru daqiiqaa 24 dha keekroosii tokko jechuun daqiiqaa 24 dha akkasumas immoo kaalitii tokko jechuun sekondii 24 saalitii tokko jechuun maayikiroo sekondii addunyaan akka kanatti deemna nuti garuu sa'aatii oliyyuu raabeetii qabna haamisiitii qabna saadisiitii qabna baay'ee qabna kiristaanaa manni kiristaanaa keenya akka hojii irra oolchan irra deemuun mootummaan baay'ee faayidaa qaba ture. Amman akkuma bilbilli keessan irra jirtu sa'aatiin waan lakkooftu halkan dukkanaa'etu gaafa halkan dheeratu sa'aatii 11 irratti cilmum jedhedha. Sa'aatiin keessan garuu garaa 11 sin hin jiru. Garuu maal ta'eera dukkanaa'eera. Manni kiristaanaa kan adda baastee dubbatti. Isheen kun garuu harka irratti waan guutamte callistee 12 lakkoofte. Otoo manni kiristaanaa keenya hojjetteetti garuu ji'a kamirratti kamtaa kan jedhu hojjettee turte.